Jirra jirtuu kabajamtoota jaalatamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aas qophii addaa qabannee dhufnee jirra. Qophii addaa yeroo ammaa kana አሁን ያለንበት ዘመን ማለት ነው ብዙ ሐሳቦች እጅግ የተወሳሰቡ ሐሳቦች ስላሉ እኛም ሁሉም ሐሳብ የግድ ማክበር ስላለብን yaada baay'ee yaada wal dhibaa yeroo ammaa kana namni baay'ee waliin galu waan ta'eef yaada san akkuma inni wal dhibutti akkuma yaada adda addaa namuu qabutti yaada san kabajuun dirqama keenya waan ta'eef sanirra dhaabannee har'as guyyaa har'as qophii addaa qophii baay'ee namatti tolu kan ittiin bohaartan kan irraa waa baratan qabannee isin dhiyaannee jirra. Itti aansuudhaan guyyaa har'aa Dr. Aslii waa'ee nafxanyaa maal akka ta'ee fi akkasumas kuulloo maal akka ta'e isinii hima waan ta'eef irraa bakka paartiin bilxiginnaa haga biyyiin ba'utti kuulloo miti nafxanyaadha hiini nafxanyaa kuulloo garagaraa jechuu barbaadetti kuulloo fi nafxanyaa hiikni isaanii garagara namni kenna osoma waan hubanne waa waliin jedha nulle gaafa duraan akka keessan daa'ima nama yoo itti aarre kuulloo jechuun ture so ijoolleen abaa'uu deeggartan kafaa'uu deeggartan pabaa'uu deeggartan akkasumas warri dhaaba bilxiginnaa kana jibbitan hundi keessanuu yeroo deeggartoota isaan kuulloo miti isinii dirdir goonee hiikuu barbaanna maaliif isin hubachiifna waan taaneef xiqqoo nama yaadan lafa isin dura bulee Dr. Aslii nama yaadan isin dura lafa bulee isin hubachiisa. What the meaning of kuulloo, what the meaning of nafxanyaa waan jedhudha jechuudha. So amma yoo ati orma kaatee taayyeen kuulloo jette abiyyiin kuulloo jette hangaasan kuulloo jette sirrii miti jechuudha. Jarri amma kuulloo miti abiyyis kuulloo miti hangaasalleen kuulloo miti hattaan bililleen faantuu kuulloo miti jechuudha. Kuulloo jechuun saba of danda'eetiniin biyya Jimmaa keessa Oromiyaa keessa godina Jimmaa jiraataa turedha bara mootummaa Abbaa Jifar bilxiginnaa nafxanyaadha. Hiikaan nafxanyaati fi hiikaan kuulloo garagara. Kuulloo jechuun saba nagayaa saba dalagatu saba mirgi isaa sarbame jechuudha. Saba osoo inni jaalatin maqaa kana maqaa kuulloo jedhu kana giddiin irra kaayan kan inni maqaa biraa qabu kuulloo jedhaniin. Nafxanyaa jechuun garuu nafxanyaa jechuun ummata namaan rifan ummata bineensa ummata afaan qawweetiin si bulchu jechuudha. Garaagarummaan nafxanyaa jechuu fi amaara jechuun garagara. Nafxanyaa jechuuf garagara. Malee takka haqaan hin hojjetin eessaaf aangorra turre jettee xiqqolleetti yaaddi. Obbiidiyoon ni quftii ni buutii ni duuti. Ufuu mitillee ni duuti obbiidiyoon reeppii taatee jirti amma booda. Obbiidiyoon hin jirtu. Duraan osoo nuti jaalalaaf kabajaadhaaf waggaa lamaan kana isaan jalatti hin burin obbiidiyoo akka duraan waan bakka kaayyanneetti hanga mirchaa nuu dhufu obsaa turre. Kan isaan guyyaan nama hidhan, kan isaan guyyaan nama ajjeesan, kan isaan guyyaan daangaa irraa uummata buqqisan, kan isaan guyyaan qabeenya namaa saaman, kan isaan guyyaan haqa Oromoo dhoossaa jiran mircaan kun haanugee uumee abjeeti uummanni Oromoo obsaa ture hanga irraa. Mircaa yeroo sadii dabarsanii turte obbiidiyoon ammaan booda uummanni Oromoodha dhaggeeffadha uummata obbiidiyootiif hin dhaamsa qaba. Uummanni Oromoodha osoo sodaa teessan hin taane osoo kabajaa teessan hin taane osoo jaalala teessan hin taane seera addunyaa cabsuu diddaadhaaf uummanni Oromoo dileensi mirga keenya dhiibdan dileensin uummata keenya kaan neetwoorkii irraa murtanii ukkaamsitan kaan ajjeestanii nu haddan shaneetu ajjeesitanii nu ukkaamsitan seera addunyaa kabajuudhaaf hanga waggaa lamaan kana isiniif obsine osoo duunu osoo hatamnu osoo ukkaamfamnu osoo hidhamnu osoo biyyarraa baqannu hin jechuudha. Akkuma mootummaa kaleen godhaa ture mootummaa Mallas Dhiisiyuun akka mootummaan Hayila Sillaaseetii fi mootummaan Minilik
ummata oromoo godhaa ture caalatti kan isin ummata oromoo miidhaa jirtan ummanni oromoo obsa qabeenyaa fi dandeettii qabeenyaan isinii obsine. Amma booda hoo viidiyoo filannoon achisi waggaa 5 booda kan isin jettan waggaa 5 eenyu abbaa keessaniiti isinii hoogganamu. Wallagatti dheengadda fakkeenya komishiniin poolisii Oromiyaa nama loltuu warra bosonaa keessaa maqaa dha'ee ture. Maal dhageenya borumtaa isaa haadha abbaan nama sanii ajjeefame maal jechuudha? Nama haadha abbaan nama umriin isaa waggaa 18 oliitiif akkamitti gaafatama ta'a? Osoma ta'e maal jechuudha nama tokko ani waggaan Ameerikaa turetti waggaan Ameerikaa ture mootummaa as ture wajjin du'aa jiruudhaan wal barbaadaa turetti yeroo isaanii ajjeesuuf yaalaa turanitti yeroo anis mootummaa isaanii ummata kana wajjin ta'ee foon qolchuudhaaf ifaan ifatti hojjechaa ture sanitti haadhi diyyee kana turte. Mootummaan sun haadha diyyee ajjeef. Maaliif haadha diyyee akkamitti yakkaan seenuu danda'uuf maatiin kiyya akkamitti itti gaafatama? Nama mana hidhaatii baasanii ajjeesuun maal jedhama? Waa'ee gabaasni Amnesty International kanarraa xiqqoo ishii xiqqoo sharee kan agarsiise. Gabaasni guyyaa guyyaan yeroo dheeraaf baay'isa wayi dhoksaa miti beeki. Dhoksaa miti. Tureera waggaa darbirraa kaasee pirezidaantii Shimallis ragaa ba'uu danda'a. Waan deemaa jiru kana yogguma isin reefu eegaltu waan akkanaa kana ammumaa dhaabsisaa. Qaamni nageenyaa aadeeffachuu hin qabu. Namni reebamuu hin qabu, toorchar ta'uu hin qabu. Namni ajjeefamuu hin qabu. Seeraa ala hidhamuu hin qabu. Namni tokko shakkamaa yoo ta'e hin qabama, hin qoratama. Abbaan alangaa himatatti bana, mana murtii geessa. Manni murtii ragaa bitaa mirgaa dhaggeeffatee itti mura. Hin adabamaa jechuudha. Yakki isaa guddaa ta'e haaduu yoo jedhames kan itti murteessu poolisii yookiin loltuu tokko osoo hin taane mana murtiiti jechuudha. Malee nama lafumaa gadi fuudhanii tumuun ajjeesuun akka fedhanitti osoo mana murtiin geessin hidhuun kanaaf miti kan qabsoofne kanaaf miti ilmi namaa kan biyya kanatti dhume. Sirna wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Ammas yoo kan ta'u taate mootummaa kanaanis wanni wal dura nu dhaabaa jiru namni keenya ajjeefamuu hin qabu. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu. Namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronootti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Beettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka ta'e yoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu jechuudha. Kana beekuu qaba qaamni dhimmi ilaalutu kamiyyuu. Shaaf galutti akka isaan mul'atutti itti mul'isi. Waan biraa godhuuf hin deemi shamarran ijoolleen dhiiraallee akkasuma garaaf jettanii hin bu'ina. Taltaadha takka jala 20-30 jira rabbii akkadhe hin argattan fuuta. Intalaaf jetteellee dhiiraa waliin lolii. Amantala ibaluna jala furate fajettanii miidiyaa rabbaasanii himattan bannaatan jiru. Intala ardii guuteef jettanii nama waliin lolii naasiinlee ijoolleen dhiiraa. Please እና ayyaanni kiyya kanuma keessattuu garuu yeroo baay'ee sammuu keessanii kaasoftaniiti baay'ee yaaddanii baay'ee guddattanii sammuun keessanillee baay'ee wanna ta'uu danda'a yaaduu danda'a yaada irra caala dammoo waan sammuu keessanii namoonni tokko waan sammuu keessanii fi hin mari'anneef baatanii miidiyaa dubbattanii yoo barbaadde rabbi woo rakkinni akkanaas jiraate haadha kan keeti bilbilii hin haatan tiyaadha kan keeti gabbaasti gamanaa kan kee nama si himte obboleettiin kan geelle akkasuma obboleetti keeti bilbilii mari'adhuun inte maal rakkoon qabu bar maatii kan keeti hoo mari'atte maatii kan kee bar si gorsaa si rifata foon isaanii waan taatiif si rifatan waan ati wujuu jirtu kan maatii kan keeti uf keessaa baasii dubbadhu uf keessaa baasii haasa'e haadha kan keellee obboleetti kan keellee garuu orma baatee haasa'e ormi si kolfu asuma jala deemee akka si kolfusan si kolfa martisiitu akkana jetteeme bakka
ዋምሻው ያከስል ይተፈካል ከናፉ እንደውም ያመረንከን ዋአከና ከምን ይራው ፌጋ በእናታችሁ ዘይት ጆሌ ይራስ ለበቂና ሙጣሱ ወላሂ አከበዳ ገራልኛት ዋአከነማ ወና ወይና ፈካት ነማ ቤኩ ወይ አይ አግሞፌታ ይልህ ናፍተኒ ጆሌ ይራስ ዘይት ነቁም ጋሪ ምት ደግሞ እንተለበር ይዷቲ ወኒ ዋአከሲ ከጎዱተ ባለጌቴ ወይም ደግሞ ገርበራዴ ብታ ደምተ ከብራቲ ሄርሙ ኢሳች ኢስቴ በቃ እንዲ ባለጌ አርጋ ጅርታ ሲታ አንጅሩ ነሂ ኪጀቴ እንደም ሲያጠላቁ ደምታ አባብራቲ ሄርሙ ደንዴት ኮንፊደንስ ይቡት ጆሌ ዲደመለ ቀባጥ ሶዶ መለ ቀባጥ ዱራንዱ ሲገሩ ኮንፊደንስ ሰሙ ከየሰጥ ቀባቸውን በርባድ ሳዳ ከናፉ ሸመረንቴና ከነራ ወልጎርሱ ቀምና ያደጋሪ ወሊገኑ ቀምና ተብራሌ ባቲያ ከሚዲያ አመሜ መሰናዶቻችንን ለመከታተል በጉጉት ተጠብቁ የነበራችሁ የሚኒሊክ ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። በታላቁ የአፍሪካ የድል ሐውልት በኢትዮጵያን የአንድነትና የዘመናዊነት ተምሳሌት በሆኑት በዳግማዊ ሚኒሊክ ስም የተሰየመው ሚኒሊክ ቴሌቪዥን እንሆ ወደ እናንተ መድረስ ጀመረ። በሀገር ውስጥና በባህር ማዶ በሚገኙ በሚዲያ ዘርፍ ረጅም ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች ታግዞ ስሙን የሚመጥኑ መርሃ ግብሮችን ቀርጾ እነሆ በቀጥታ ስርጭት በሳተላይት ብቅ ብሏል። ወቅታዊ ዜናዎች፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች የሚዳሰሱባቸውን ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል